Saahiboota nama lama maraasaatu kararra jiraata. Osoo karaa isaan biraan dabaru ijoolleen dhagaan dhoyti. Ijoollee irraa ari'eetiin dhagahe isaa walaloo takka ta'u. Yoo siin beeyni dubbattee yoo siin hubanne haasoytee irran jiru yoo uste irra jira. Yoo siin beeyni dubbattee yoo siin hubanne haasoytee irran jiru yoo uste irra jira. Jechi isaa kun qalbii na fuudheetumaan waan akkana joof gaafachuuf murteesse. Osuma sodaadhuutiin itti achi siqee taa'uu je'een. Cal na jalaa jee taa'uu je'een. Cal na jalaa jee san booda na garagalee hin rifadhe. Ammaraataa miti hin rifatin taa'i naan jee. Eega walaloon isaa akka bareeddu saate himee fi booda yoom maraataa hin ta'in maaliif akka bakka kanatti argameen isa gaafadhe. Anis niin fadhee atis ni feetee teenya lachuu haftee tarabbiidhaa taatee te'isaa taanaani arraas hin agartee. Dubbii isaa tana baruuf akka malee hawwiitiin gaafii gaggaafachuun eegaleen. San booda an gaafii irraa dhiisuu dinnaan waraqaa fi dabtara ni qabdaa naan jee. Je'eetiin waraqaa fi dabtara kiyya dafii ol baafadhee san booda seenaa isaa jalarraa kaasee naaf himuu eegale. Anis waan takka takka gaafachuutti fufe. Nuti saahiboota turre akkasuma ijoollee gandaa kutaa 8 namnee haroo kutaa 9 hoggaa dabarru mana barumsa ganda keenya irraa xiqqoo fagaatu seenne. Mana barumsaa sanitti saahiboota hedduu arganne garuu dardarummaa waan nu dhagahamu eegalteef gisee sanitti waa hunda godhuu ni barbaanna. Mana barumsaa deemna jennee bakka biraa oolla. Ijoollee haariinii mana barumsaatti wal baranne kun waa hunda godhuu turan. Dhugaa dubbachuuf anaa fi saahibni kiyya amma maraatii agartu kun waan isaan godhan kana waan irraa beeknu hin qabnu ture. Garuu hoggaa wajji teenyu kana nutis waan isaan godhan kana akka yaallu nu kakhannu eegalan. Nutis suuta suutaan baruu eegalle. Ana hedduullee miti garuu saahibni kiyya akkuma gaariitti itti bee. Yeroo inni deemtee nutis haraaraa jajjabduu keessa seenne barumsa illee dhisne. San qofaa miti namarraa waan haraaraa tana itti baanu dirqiin fuudhuu eegalle. Nama hedduu takka dallamnee tunnee imimmaa miskiinaa meeqa buusne. Imimmaa miskiinaa meeqa buusne. Osuma akkana jirru saahiba keenya tokko hedduu dhukkubuu eegaleen. Guyyaa tokko osuma hojii deemnuu kufe akkasitti fuunee haahuma geessineen. Maallaqa walii qabuuf murteessine namarraa. Garuu maallaqa guuruu yaallus ganda keessatti waan hedduu nama dallamuu turreef namni takka saahiba keenya kanaaf rifatee maallaqa nuuf kennuu dhabne. Barbaannee dhabnaan firraa saahiba keenya biratti hara mana hakimaa deebine. Hoggaasan an doktariin yaamee akka kaansarii sombaatiin qabamee fi akka homaa takka godhuuf hin dandeenye natti hime. Akkasitti homaa godhuu fi dadhabnee saahibni keenya nurraa akhiramee akka malee gaddine.
Guyyaan hanga takka eega dabree booda saahiboota keenya keessaa namni lama warri isaanii tujjaara waan ta'eef jecha akka ijoollee isaaniitis akka saahiba keenyaa kana hin taaneef jecha ijoollee isaanii fuudhanii bakka haraaraa adda addaatti nama wallaanan keessaa itti nama baasan geeffatan. Garuu anaaf saahibni kiyya kun warri keenyaas waan miskiina ta'aniif waan takka nuuf godhuu hin dandeenye. Hoggaa takka siin qaba. Silaa bakka nama suusiin qabame itti wallaalan ni jira? Ni jira. Akkuma gaariitti jira. Saahiboonni keenya kan warri tujjaaraa sanuu achi geeffaman. Hayyee itti fufi. San booda hoo maaltu ta'e? Saahibni kiyya haraaraa tana keessa akka gaariitti dur daran haalaan itti jabaatee itti fufe. Cinqiilee nurra geessi tanaaf jecha an ammoo akka malee waan hin sheeneef irraa hin if qabe hanga takkatti guutittillee ta'uu baatu. Saahibni kiyyaas osuma haala kanaan jiruu booddee isaa ifiin haasa'u eegale. Akka ati garte kana kunoo maraatee booddeen isaa akkana ta'e. Hayyee gaafii dhumaa jiruu tee tanarraa maal baratte? Ijoollee si boodatti hafteef hoo maal dhaamta? Wanni si fakkaattee amma barbareedduu na amani biroo booddeen isii baddu. Wanni amma eegaltee ati akka tabaatti booda keessaa bahuun akkaanii ulfaatti. Haadhaaf abbaan kan kee rakkoo meeqaa arkan si guddisuuf jecha bannamaa gattahan maaliif ni beekta? Gaafaniif dadhaban hafuura baafachuuf badhatii kanaanii tanaaf jecha sirra waa hedduu arkanii ati garuu yoo kana beeytee gajjatteen barannee yoo kana beeytee gajjatteen hojjannee sa'a silaa atiin hafuura baafatan gabbahaniif irraa kadhachuu mudatan. Yoo amman hojjanne yoo amman baranne yoo amman jabaanne yeroo dardarummaa na amani biroo booddeen ta'e eeggachuu teessee falaxumaa. Yoo laffaatee ati jiruu ta'e hin jijjiirree kasi ol qabuun jiru dhufee si gargaaree ammaasis akka feete taatu hin zallamin namaa hoo nama zallamtee booddeen ta'e gaddumaa. Haqa namaa nyaatiin ta'e amanamaa tuluus hanga fadhee booddeen kee gaafuma. Tuluus hanga fadhee booddeen kee gaafuma.